kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan sa'aa namaan da'aa daa'imaan alaamanaan akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyooti. Hordoftoota keenya egaa torbeen darbee torbee gaddaatii ture artiin Oromoo hayyuu dhabeetii jira. Mootiin artii Oromoo gaaddisni artii Oromoo nu jalaa boqoteetii jira. Hunda keenyaafuu jajjabina hawwina hordoftoota keenya. Maarree sagantaan keenya har'aa kanarratti kan inni xiyyeeffatu kanaafis immoo keessummaa affeerradheen jira. Keessummaan kan koo har'aa gaazexeessaa Ayyalaa Ejereeti. Hordoftoota keenya egaa gaazexeessaa Ayyalaa yeroo adda addaatti Dr. Kabajaa Alii Birraa keessummaa godhachuudhaan akkasumas immoo dokumantarii waa'ee isaa gulaaluudhaan kan carraa argate. Har'a waa'ee adda addaa odeeffannoo isin biraan geenya jechuudha isa waliini. Maarree kophaa keenya immoo hin jirru. Qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru. Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash qophiin kun akka bareedee isin bira ga'uuf ispoonsar waan godhaniif ergaa isaanii hordofnee deebina dhufaana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Cuubni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa ispoonsaroota keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankii Awaash galatooma ulfaadhaa jennaani. Egaa qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsar waan nu godhaniif akkuma sila ibse egaa har'a waa'ee Dr. Kabajaa Alii Birraati kan kaasaa wal faana turru. Kanaaf immoo keessummaa affeerradheen jira. Keessummaan kan koo har'aa gaazexeessaa Ayyalaa Ejereeti. Bakka nagaan dhufte. Atillee baga nagaan na eegde. Ajeekaa gaazexeessaa Ayyalaa Ejeree torbee darbee akkuma sila kaafne torbee gaddaati. Egaa baay'ee rifaatutu namatti dhaga'ama. Rifaatuun kun egaa miira adda addaa of keessaa qaba. Galgala akkuma tasaa diidaa galee osuman taa'ee yoon jedhu oduu ammeetiin OBN irraa hon dhaga'u dhugaan seene. Manuma baay'een fiigee hospitaala ga'ee hospitaala hon ga'u. Maal akka ta'ullee wallaale baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama rifachiisa. Namni hunduyyuu du'aan hin jaalatamu garuu Aliin osoo du'uu baate osoo bara baraan jiraate osoo umrii keenyarraa hir'ifnee kenninee fi ani natti tola. Baay'een gaddee baay'ee natti dhaga'ame. Sirrii dhagaa namni akkasii nama jaarraa tokko qofaa keessatti akka tasaa argamudha. Nama addaa nama dandeettii addaa qabudha. Nama akkasii nama akka Oromiyaa qofa osoo hin taane akka Itoophiyaa akka Afrikaatti akkuma addunyaatti beekamudha. Nama akkasii dhabuun ulfaataadha. Mee gara
muuxannoo kee keessa'uu Dooktara kabajaa intarvii gochuudhaan qophii anaa dhufu irratti yeroo adda addaa irratti yeroo intarvii gootitu jira. Dhimmoota sanniin kaafna akkasumas sagantaa gulaaltes qabda jechuudha dookumentarii. Mee amala isaa akkamitti yaadatta? Dooktar Alii Birraa wanni ibsamin kan tanaan duran ka'een akkamitti yaadata? Alii wanni adda godhu wanni akka addaatti ilaalu yeroo sagantaa adda addaa hojjennu namoota ni bilbilaa ni beellamna sagantaa nuu qabu tokko tokko immoo yookaan guyyaa naa jijjiirii yookaan har'a natti hin tolu yookaan torbee sinatti hin tolu haala akkasiin kan nama rakkisantu jira. Dooktarri kabajaa Alii Birraa garuu ani hamman sagantaa hamma 4 waliin haasa'ee jira yookaan dhiyeessee jira sagantaa adda addaa irratti. Yeroo itti bilbiltu biyya keessa jiraannan tolee malee gaaf tokko diddaa hin dhageenye. Miidiyaadhaaf bakka guddaa kenna. Kun hin kaane an hamma ammaatti hin dhageenye. Miidiyaadhaaf bakka guddaa kenna. Adada dhufu carraa argattan kanaan waa'ee sabaa, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee aartii Oromoo hamma dandeessan sirriitti hojjedhaa. Dhaloota baasaa nuun jechaa ture, nu gorsaa ture. Kun yeroo hundaayyuu wanta miira kiyya keessaa hin banne. Ayyuu baay'ee gaariidha. Dooktarri kabajaa Alii Birraa mirga namootaatiif nama qabsaa'udha. Kanaaf nama walqixa laala. Nama hin tuffatu. Kun saba akkasiiti, kun saba biraati jedhee waan akkasii hin qabu. Kanaaf afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaanota biroo torba dubbata, jaan garuu ni sirba. Kanaan kan inni beekamu. Mee gara sirboota isaa kan afaan Oromoo muraasa fudhannee ilaalla. Walaloowwan isaa jabina isaan qaban dhaloota irraa dhalootatti darbuu isaanii tokko tokkoon yaa xinxaallu. Jechoonni inni fayyadamu jechoota dhaloonni amma isaanu kun hin beekne kan warri dur itti fayyadamu kan hiika adda addaa qaban jechoota ciccimoo irraafatamaa kan dhufan sirnoonni adda addaa dhiibbaa afaan Oromoo irratti godhaniin irraafatamaa kan dhufan baasee itti fayyadama. Qoratee fida. Afaan beeka jechuun jechoonni inni aartii keessatti fayyadamu humni isaan qaban, hiikaan isaan qaban, dhamni isaan qaban cimaadha jechuudha malee baay'ina afaanii qofa lakkaa'uudhaan. Saayinsii walalootis kanuma jedha. Saayinsii walaloo poetic diction kan jedhu irratti jechoota durii filadhuu, jechoota irraafataman yoo isaan walaloon kee humna qabaataa jedha. Jechoota uumee, jechoota ogummaa, jechoota baadiyyaa, jechoota magaalaa jedha. Egaa saayinsii bal'aadha kuni. Kana beeka inni jechuudha. Dooktarri Alii Birraa sirriitti fayyadameeti jira. Kanaaf artiin isaa bara baraan jiraata jechuudha. Maal jedhanii maal himanii yoo yaadan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii jedha. Amma kuni bakka cimtuudha jedheen keessaa fudhadhe laal jiruu afaan wallaalte waan himtu wallaalte eenyutti akka himattu wallaalte waan gootu yoo wallaaltu maal godhan maal jedhanii maal himan jedha. Maal jedhanii maal himan. Ofii keetiin jiraattu kan biraa jiraachifta tarii. Maaliif yoggaa san qonnaan bulaan yookaan uummanni baadiyyaa lafan qabu, qotiyyoon qabu, waan hundarraa fudhatanii abbaa lafaa gabbaraa, abbaa lafaatiif hojjetaa, oomishee abbaa lafaatiif galchaa, ofii kan aduun nyaatu, kan dhoqqeetti bukaa'u, maal kan jedhu qorra fi fixeessatti kan ifaaju isa. Oomishni gaggaariin garuu kan galuuf abbaa lafaatiif. Amma ga'an keessaa hin gabaabse malee sitti dhiitte abbaa lafaa jedha. Amma sirba kanaan kan wal qabatu. Kana kakaasaa ture laal. Kana kakaasaa ture. Sagalee ta'uu jechuun isa kana jechuudha. Artiidhaan lolee jechuun ni danda'ama jechuudha. Humni artiisaa barnoota irrattis keessoo sirna gadaa cimsuu irrattis afaan Oromoo akka cimu taasisuu irratti dhaloota jajjabeessuu irrattis Dooktar Alii Birraa hojii guddaa hojjeteeti jira. Kanarra kaasna. Egaa afaan Oromoo irratti waan baay'eedha kan inni jedhee afaan Oromootiin barachuun barbaachisaa akka ta'e, afaan Oromoo afaan saba guddaa akka ta'e, afaan guddaa akka ta'e, jechoota daneessa akka ta'e kaasaa ture. Maal jedhaa kan rafe dammaqsaa weedduuf walaloon kee cirracha lagaatii baay'inni jecha kee
lakkaawameen dhumu hibboof mammaaksi keenya. Aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabnaa afaan Oromootiin katabnee dubbifnaa. Afaan keenyan barachuu jalqabuu qabna. Aabaa jennee jalqabnee barachuu qabna. Kanaan barreessuu qabna. Kanaan katabuu jechuun barreessuu jechuudha. Kanaan barreessuu qabna. Kanaan dubbisuu qabna jedha. Kanarratti immoo tuyyuu afaan Oromoo humna akkamii akka qabu. Afaan Oromoo mallattoo Oromummaa akka ta'e. Isa san duudhaa beeytu san, seenaa beeytu san, aadaa beeytu san maaliin ibsita? Afaan Oromootiin ibsita. Afaan Oromoo hundee Oromummaa jedha. Hundeen Oromoo achirratti hundaa. Maaliif? Aadaa isaa isaan ibsina, seenaa isaa isaan ibsina, duudhaa isaa isaan ibsina, aartii isaa isaan ibsina, rakkoo isaa isaan ibsina, gammachuu isaa isaan ibsina. Yoo afaan Oromoo qabaatin ati eenyummaan qabduu jechaadha. Hundee Oromummaa jechuun kanarra dhaabbateeti jechaadha. Egaa yeroo dukkanaa san keessa yeroo namuu waa'ee eenyummaa isaa sirriitti hin beekne san keessa kophaasaa Dooktarri Alii Birraa itti mul'ate haala kanaan qabsaa'uun isaa waan ajaa'ibaati. Keessa uummanni Oromoo barachuu qaba jedhanii warra qabsaa'an kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'a uummata Oromoon barsiisa jedhanii namoota kaan wajjin qabsoon kun walitti qindaa'ullee kan agarsiisudha seenaa keessatti jechuudha. Kana gaabbee amma laal dhaloonni qabsoo akkamitti walirraa fuudhee ceesisaa deemaa, akkamittiin babal'isaa deemaa waan jedhu kuni kan hayyoonni Oromoo dubbatan waan lafatti hafu miti. Taaddasaa Birruu dhaloonni baratu malee mirga isaan gaafatu, mirga isaa gaafachuu hin danda'u jedhe. Jeneraal Waaqoo Guutuu diina keenya hiddaan buqqifna jedhe. Yoo dadhabne immoo ilmatti guddifna jedhe. Maaliif qabsoon akka itti fufu himuu isaati. Akka isarratti hin dhaabanne. Aliin immoo waan Taaddasaa yaadan yookaan jechaan ibse kana aartiidhaan fuudhee dhaloonni baratu malee, waa beeku malee, mirga isaallee kabachiifachuu hin danda'u, dinagdeedhaan guddachuu hin danda'u, jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu hin danda'u. Hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyuuti. Walaloo tokko hordofnee kan deebinu ta'a. Faana tura. Maqaa samii jalaa Alii goota maqaa qaalii kennaa Mahammad Muusaa Arjooma Faaxumaa Alii qaanqee ganda qoree laboo badiree dhawaan horee albuuda afran qalloo mootii muuziqaa Oromoo aduu baha biyyattii kallacha tokkummaadhaa odaa utubaaf hundee aartii akkamitti du'e jennaan ni boqatte ati. Alii Muhammad Birraa maqaa guddaa kitaaba seenaa bara baraa mallattoof qeensa qabsoo Oromoo nama seenaa guddaa ciniinsuun qabsoo dhale nama qawwee aartiin sakaale gorboo garboonfataa godoo waliin kan dhiige mirga sabaaf jedhee miliyoonotaaf kan dhiige maqaa guddaa samii jalaa abbaa lammii miliyoonaa abbaa qabsoo abbaa dadammaqsaa hundaa kintirsaa jibbaa qirqirsaa jaalalaa ergaan isaa samii keessaa mandiyaa tulluurraa tulluutti hatattamaan bargaa jaalalatu jaalalaan mana manatti galaa. Alii Birraa ibsituu Oromoof Oromummaa mallattoo qabsoo dhaloota duriif ammaa diigaa of tuulaa sirna garboonfataa dhiitaa haqan qaalaa sirna nama nyaataa guddisaa aadaa Oromoo mul'isaa afaan kootii dhuguma jechi Oromoo akka cirracha bishaan keessaati miliyoona ibsa biliyoona miidhagsa aliin dhaloota barsiisa aliin doofummaa doorsisa gabrummaa mancaasa aabaa jennee kaanaa kanumaan calqabnaa afaanuma keenyan katabnee dubbifnaa karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromoota anis biyyan qaba biyya caaltuu biyyatoo Oromiyaa kan uuman badhaatu biyyatoo Oromiyaa biyya sirna gadaa kan isin ittiin beekamtu mallattoon isii odaa waa malli nu dhibee jennaa bitaa mirgaa
karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee alii maqaa guddaa qaalii Alii Birraa. Dhuguma kintirsaa jibbaa qirqirsaa jaalalaati sagalee mandiyaa sanaan ergaa nu dabarse ergaa santu kan kaayyoti ergaan isaa samii keessa mandiyaa tulluurraa tulluutti kaariyaa jaalalaan urjii keessa laba urjii caalee addeessa ifu qaba gaara mul'ataatii kan nu ka'e cilaalorra labee abalqaasimiin ceehee tulluu diimtutti bahee tulluu diimturraa dhuka'ee raasdaashinii waliin dha'ee waliin ga'ee kiilimanjarootti ce'ee Afrikaa faaye alii maqaa guddaa qaalii Alii Birraa. Alii goota maqaa qaalii kennaa Oromiyaa fi Itoophiyaa utubaa artii gaarii qabsaa bilisummaa dadammaqsaaf barsiisaa Oromummaa goota nama jaalatu afaan meeqan sirbee afaan meeqan kan dubbatu garaa bal'ata hunda biriifata marahaa baadeeroo ati odaa artiiti ati mallattoo walqixxummaati mallattoo ciminaa mallattoo tokkummaa mallattoo qaroominaa mallattoo jaalalaaf wal danda'uu akkamiin du'e jennaan ni boqate malee hin du'u alii maqaa guddaa qaalii Alii Birraa. Maqaa samii jalaa alii goota guddaa maqaa qaalii abbaa dhallisaa artii maqaan kee sibiilarra ulfaata nagaatti nagaan gali garuu alii gootaa ummanni kee akkamiin si dhiisa atis akkamiin ummata kee dhiifta nin deema gaara fedhen bahaa laga fedhen caan jenne akkamiin boolla du'aan walii galte odoo hin ga'in maa murteessite lammii kee maa boosiste alii maqaa ulfaataa Afrikaa maal goona ree nagaatti jennaka garuu alii maqaa qaalii maal jedha laata wasanuu diidoo maal si gaafata atoo maal himta waaqoo guutuuf taaddasaa birruutti maal seenessita elamoo qilxuu maal jedha laata haaji aadam saaddoo akkamiin sisimata anoo beeka dhaloonni beeka oromiyaa ijaarte himta sirna isaan nyaate cabsuun dhaadatta dhaadannaa gootatiin boonsita nagaatti Alii Birraa maqaa kabajamaa bara baraan ulfaataa alii maqaa guddaa qaalii alii maqaa guddaa qaalii. Meeqatu dabree bona meeqa wareegame ija kee mil'achuudhaaf amna dheeraan deeme Albuuda qaalii Alii Muhammad Muusaa meeta akkas faarsaa hunda himeen fixu xinnuman bayaansa ogeessa muuziqaa biyya keessaaf alaa Alii Muhammad Muusaa eenyumatu caalaa Alii barreessaa walaloo qajeelchaa yadaloo qindeessaa muuziqaa taphataa meeshaalee rabbii guddaa malee eenyutu si caalee leellisaa nageenyaa gorsaa dagaaginaa boonyee dhangalaanus eessumaa si fuunaa yaa albuuda qaalii mi'aawaa akka dammaa kan cunqursaan feene faajjii walqixxummaa fakkii walabummaa Alii jechatu nattan qataa akkamiin si ibsuu haala kee mul'isee akka garaan na ciisu yaa barsiisaa aartii biqiltuu baha biiftuu wahuu mukiin hin jiru bakka ati jirtu mallattoo oromummaa fakkeenya nagummaa adeeroo miidhagaa eessaa si fuuna amma dhugaadhaaf qabsooftee haqa duuka buutee
seenaaf dhugaa Oromoo bakka kufee kaaftee akka namuu beeku aartiin agarsiiftee booharsaa boochisaa addunyaaf labsitee firaa fi diinallee hundaa amansiiftee dirqiin fudhachiifte waaqamoo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee jettee bayaansitee dhala namaaf himtee gurraachaaf adiillee hundaa amansiifte nageenyaaf tokkummaan humna guddinaati barnoota barachuun hundee qaroominaati jettee nu gorsita weedduuf walaloodhaan dhaloonni kee martuu akka isa dhaalan alii duumessi saaqamee roobni qaqqabannaan ililliin daraaree dirreerraa mul'annaan sirba kee jalqabaan birraa nuu faarsitee maqaa masoo gootee ofii moggaafattee Alii Muhammad Buusaa Alii Birraa ta'ee diinni Oromootaa nahee lafa dha'e Doktora kabajaa weellisaa Alii Birraa yoo qalbii qabaanne waa baranna sirraa Alii Oromiyaa bareedduu yoo hunda faarsitu Oromoo bashaasha arjummaan leelliftu Oromoof Oromiyaa inuma obsite eenyutti amantee amaanaa kennatte akkamiin obsitee gattee biraa deemta aartii Oromootaa eenyutti dhaammatta Alii yaa bareeda uumaa kennaa waaqa guddaa hojiin kee siidadha hin dhokatu yoo hunda siidaa Oromootaa halaalaa mul'atu dhaloota kamittuu ati hin dagatamtu eega guyyaan geette murteen rabbii guddaa nagaan nuu boqadhu goota yeroo hundaa. Egaa ayyuuni baay'ee gaariidha waan gurguddaa kaasatii jirra dhaloonni kun waan irraa baratu walaloowwan ciccimoo daangaa hin qabne kan Dr. Alii Birraa kaasaa jirra jaalala biyyaa immoo yaa ilaallume. Anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa kan uumaan badhaatu jedhee kan sirbe seenaa qabdiinaan jedhe seenanis biyya Awurooppaa kana keessa turanii gaazexeessituu san aartis walaloo sirbaa kanas hin barreessitii maqaa isii yaadadhu gaa ture amma xiqqoodha. Isii waliin biyya wayii keessa osoo taa'anii sirna wayii qophii wayiitu jiraa jedhe. Qophii san irratti akka beektaa ofirraa dhiibuu akka nama biyya hin qabne akkasitti nu ilaalanii amma achuma taa'een barreessee jedhe. Anis biyyan qaba. Maaliifii osoon biyya keessa taa'ee anis akkuma isaanii kanatti kabajaa argadha. Achuma taa'ee barreessee gaazexeessituu sanitti kennee jedhe kennee naa laalimee jedhe isiinis waan tokko tokkotti naa dabaltee miidheessitee galgaluma san yadalootti baasee qo'atee sirbee ganama baase. Anis biyyan qabaa kuni kanaan bahee jedha. Hajeega cimina walaloo isaatiin dhaabbanni wayii Absiiniyaa Awaardii jedhama. Biyya keenyatti namoota hedduudhaaf awaardii akkasii yookaan immoo badhaasa kan kennuun beekamu dhaabbanni kuni. Doktorri kabajaa Alii Birraatiif looreetii kenneetii jira. Garuu kun baay'ee waan beekamu natti fakkaanne baay'een dubbatamne isa sani kaayyoo maltiimiidiyaan yoo sana hojjeteetii ture bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Isa san mee waan inni jedhe achirratti isa sani hordofnee hordoftoota keenya biraan geenyee deebina hordoftoota keenya ammas hordofaa walitti deebina. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa.
Baankii Awaash. የከፍተኛ ክብር ተሸላሚ ሎሬት ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ ዶክተር አርቲስት በመስራት ላይ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ የኪነጥበብ ባለሙያ ነው። የህይወት ዘመን የድምፃዊነት ብቃት የላቀ ዝማሬ የከፍተኛ ክብር ተሸላሚ ወይም ሎሬት ሆኗል። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ አሻራውን በመተው ላይ ነው የሚገኘው ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ። Tole Dr. Baga Gammadani, amma Dr. Laureate jenne akkasitti waamna mire. Maqaan dheerate amma dhuguma jette. Baga Gammadan. Wagga waliin gammanne kan hundaati. Badhaasuun kuni faayidaa inni qabu artiidhaaf maal jettu? Dhugatti waan baay'ee guddaadha. Faayidaan inni qabu dhaloota nu boodaatillee kan ta'u kan hegeree jajjabeessuu irratti wannoo badhaafni akkanaa kun barbaachisaadha. Hordoftoota keenyaa egaa walitti deebineeti jirra. Sagantaan keenya ammas itti fufeeti jira. Gaazexeessaa Ayyala Ejiree waliin kan jirru egaa waa'ee artii Doktara Kabajaa Alii Birraati kan kaasaa turre. Egaa isa ammaa keessatti waan amma ilaallee deebine keessatti Doktarri Kabajaa Alii Birraa Looreet pirezidaantii Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waldagorgis irraa badhaasa fudhateeti jira. Dhaabbanni sun qopheessee namoota adda addaatiif kan kennedha. Miidiyaaleen hedduun isa kana waan argatan natti fakkaanne itti fayyadamnes egaa akka ragaati jechuudha. Kunis odoo lubbuudhaan jiru miidhagina artii isaatiif humna artiin isaa qabuuf kana badhaasuu isaaniitiif ni galateeffanna. Meegaa Aliin yeroo hundaa akka yaadatamuuf maaltu godhamuu qaba? Akkamitti mul'achuu qaba? Namni alaabaa uummata Oromoo ta'e, mallattoo uummata Oromoo ta'e kuni akkamitti dhalootatti darbuu qaba? Dhaloonni waggaa 100 booda Alii akkamitti yaadachuu qaba kan jedhu immoo akaaf. Ammallee jalqabamee jira bakka tokkotti daandiin ittiin moggaa jira. Manni barumsaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dheengadda sabbatatti maqaa isaatiin mogga'ee jira. Asiin durallee magaalaa Baalee Roobee keessatti manni barumsaa moodeelii tokko maqaa isaatiin mogga'eera. Tureeyyuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Alii Birraa jedhama. Wanni akkasii kun dhaloota keessatti dhaloota achitti baratu san keessatti waa uumaa deema. Bakka adda addaatti daandiin adda addaatti mogga'uu danda'a. Akka hin irraanfatamne jechaadha. Siidaan bakka adda addaatti isaa dhaabachuu qaba. Gara biraatiin immoo kaarikulamii keessatti sirna barnootaa keessatti daa'imman sadarkaa gadaanarraa haga oliitti akkuma sadarkaa isaaniitti seenan Dr. Alii Birraa dandeettii isaa wajjin walaloowwan isaa wajjin otoo barraa'ee akka kitaabatti osoo qophaa'e afaan Oromoo ta'uu danda'a yookaan immoo artii ijoolleen muuziqaa barate wanta ta'eef san keessa illee odoo galee namni yaadachaati deema jechuudha. Tole ayyuu baay'ee faaddu mee ergaan yookaan immoo akka dhaamsatti yoo qabaatte biraan ga'uu dandeessa. Maatii Doktara Kabajaa Alii Birraa akkasumas haadha warraasaa Ililli Birraa dinqisiifattoota isaa, jaalattoota isaa, ummata addunyaa kan isa jaalatan hundaafuyyuu waa'ee jajjabina nu haa kennu jedha. Egaa isaafis immoo Waaqayyoon jannata isaa badhaasuun jedha. Ulfaadhu galatoomi. Egaa qopheessan an Abbabaa Maqraa gama ogummaa teeknikaatiin Biniyaam Haayiluutii fi Jineenus Abdataa wal faana turre torbee dhufu immoo qophii bareedaa kan biraa qabannee dhiyaanna. Nagaatti.